Ummata hedduu keessattuu ummata Oromoo biratti seenaan intala Oromoo tokko jaarraa 19ffaa keessatti akka gabraatti biyya Jarmanii kan geeffamteetu dubbatama. Seenaan kun namoota hedduu biratti dhageettii guddaa qabaatus kanneen seenaan kun dhugaa ta'uu isaa kan shakkanis baay'eetu jira. Nutis gama keenyaan seenaa kana qulqulleessuuf qorannoo taasifneetu jirra. Barruu keenya kanarraatiinis qorannoo waa'ee intala Oromoo kana laalchisne wantoota hanga yoonaa hin baramne isiniif qindeessina hanga xumura qophii keenyaatti nu waliif tura. Bara 1837 akka lakkoofsa Awurooppaatti sirna bulchiinsa mootii Muhammad Ali keessatti biyya Masriitti gabaan gabrootaa magaalaa Kaayirootti gaggeeffamaa ture. Bara kana keessa ilma warra mootii lammii Jarman kan ta'e Herman von Pakler kan jedhamu daawwannaadhaaf biyya Misrii deemee ture. Magaalaa Kaayiroo gabaa gabrootaa keessa otuu imalaa jiru shamarree bareedduu tokkos arge. Bareedina shamarree kanaa dinqisiifatee yeroodhuma kanatti akka ishee bitu dirqame. Kitaaba maxxansa 9ffaa yaadannoo isaa keessatti Herman akka barreessetti shamarree kana gabroota biroorraa adda kan taasise isheen uffata aadaa naannoo itti dhalattee fi faaya adda addaa qaama isheerraa qabaachuu isheeti. Kunis akka isheen reefu gabaarratti fidan agarsiisa. Gabroonni baay'een yeroo isaan gabaarra oolan uffata naannoo isaanii ittiin dhufan hin qabani. Gabroonni haaraa fi gabroonni moofaa haala kanaan adda baasanii ilaalamu. Shamarreen bareedduu kunis maqaan gabaa kana keessatti ittiin beekamtu Ajjin jedhamtus kan isheen itti moggaafamte Mahbuubaa jedhama. Hiikaan maqaa kanaa warri gaafatanii yoo jiraate afaan Oromootiin jaalatamtu jechuudha jedhu. Akkaataan intalli Oromoo kuni gabaa gabrootaa kana keessa galuu dandeesse gaaffii namoota hedduu ta'uu danda'a. Seenaa Mahbuubaa akka qoratametti akkasumas akka isheen dubbattetti yeroo isheen waggaa 8 turte sanatti naannoo isheen itti dhalatte sana jeequmsa ture. Jeequmsa kana keessattis obboleewwan ishee kan dhiiraa fi abbaan ishee akkasumas manni isaanii ibiddaan kan gubame ija isheetiin ragaa baateetti. Yeroo kanatti Mahbuubaa fi obboleettiin ishee harka daldaltoota gabrootaa jala seenanii. Daldaltoonni kunis Mahbuubaa fi obboleettii ishee gara magaalaa Gondar kaaba Itoophiyaa imalchiisan. Achitti gabaa gabrootaa ture. Gabroonni naannolee kibba biyyattii irraa fidan hunduu magaalaa Gondar irraa gara Sudaanitti geeffamaa turan. Sudaan irraa immoo gara biyya Misriitti kanneen geeffaman keessaa Mahbuubaan ishee tokkodha. Imala kana gidduutti iddoon obboleettii isheetti badde beekuu baattus yeroo sanatti Oromoota hedduu yookaan immoo warroota afaan ishee beekan hedduu wajjin turte. Jaarraa 19ffaa keessatti gabroonni biyya Itoophiyaa irraa dhufan lakkoofsaan gara 25,000 tilmaamuu ture. Hundeen isaanii kibba biyyattii irraa fidanii kanneen keessaa Oromootatu baay'ata. Warroota kanneen keessaa biyyoota Awurooppaa fi Hinditti kanneen gurguraman hedduudhas ture. Biyya Misriitti Herman erga Mahbuubaa bitatee booda ishee waliin biyyoota garaagaraa deeme. Yeroo kanatti Mahbuubaan umurii waggaa 10 hanga 12 gidduu taatus bilchinsa sammuu fi akkaataa imala ishee yoo ilaalan nama hojjaan madaalamu miti. Kanarraa kan ka'e Herman jaalala Mahbuubaatiin booji'amee ture. Biyya Jarmaniitti haadha manaasaa wajjin wal yaa'ee kaniyyuu Mahbuubaa wajjin akka niitii lammaffaa walii wajjin jiraataa ture. Adeemsa isaa keessatti biyyoota kanneen akka Palestiin, Suuriyaa fi Istaanbul yookiin Turkii Mahbuubaa wajjin deemeera. Biyyoota kana keessa intala kana qabatee wajjin deemu waan sodaateef uffata loltuu dhiiraa uffisee wajjin deemaa ture. Yeroo jarri Awurooppaa seenan turtii yeroo muraasa booda magaalaa Budaapest biyya Hangaarii keessatti Mahbuubaan cuubamtee turte. Achiin ammoo magaalaa Veenaa biyya Awustiriyaa seenan. Ilmi warra mootii Herman von Pakler kun Mahbuubaan qondaaltota olaantota wajjin barsiisuu yaale. Ilaalcha qondaaltota kanaa waan sodaateef isheen intala mootii biyya Abisiiniyaadhaa guddifachuuf biyya kanan fide jechuudhaan ummata goyyomse. Mahbuubaan akka aadaa fi afaan biyyattii barattu mana barnootaa magaalaa Veenaa sanatti galche. Hawwii afaanii waan qabduuf ji'oota muraasa keessatti afaan Itaalii barachuu fi dubbachuus dandeessee turte. Muraasa booda biyya Awustiriyaarraa gara biyya Jarmanitti imalanii deemanii. Biyya Awustiriyaatti kabajaadhaan haa jiraataniyyuu biyya Jarmanitti garuu Herman intala gurraachaa jaallachuunsaa baay'ee kan qeeqame ture. Keessattuu haadha manaa Herman kan duriitti Mahbuubaa akka biyya Jarmaniin seenne barbaadaas ture. Isheen masaraa mootii seenuun safuu biyyattii cabsuu akka ta'e ilaalamees ture. Ilmi warra mootii kun immoo tasumaa ilaalcha namootaa fi qeeqni inni argataa ture jaalala inni Mahbuubaaf qabu dabalaa dhufe malee hin hir'annes ture. Haati manaa Herman kan durii utuu qeeqtuu jaalala isaanii kanarratti naaftee harka kennattee dhiifte. Bara 1840 Mahbuubaan biyya Jarmanii erga seentee booda nama Oromoo kan akka ishee harka garbootaan gurgurame tokko wal barte. Nama Oolshoo'aagaa kan jedhamuun erga wal baranii booda maqaan ishee kan warri ishee itti moggaafte Bilillee ta'uu ishee Oolshuutti himan. Iddoo isheen itti dhalattee of barte immoo Gumaa yookiin Jimmaa jedhamti jettis. Yeroo kanatti Oolshuun weedduulee garaagaraa fi seenaa tokko Bilillee irraa barreessee ture. Ji'a Hagayyaa baruma 1840 Bililleen dhukkuba sombaatiin qabamteetu turte. Masaraa warra mootii Herman keessatti dooktorri akka fayyaa ishee ilaalu qacaramee ture. Yeroo sanatti Herman dhimma dhuunfaaf magaalaa Berliin deemus yeroo yeroodhaan odeeffannoo waa'ee Bilillee dooktoricharraa argata ture. Ta'us garuu tajaajila yaaluu otoo argataa jirtu
Onkoloolessa 27 sa'aatii 6 waaree booda Bilillee masaraa warra mootii Puukler keessatti boqottee addunyaa kanarraa deemte. Yeroo kanattis umuriin ishee waggaa 16 turte. Bililleen lubbuudhaan dabartus seenaan ishee hamma yoonaatti onnee Oromootaa hedduu keessatti hafee jira. Iddoo awwaalcha Bilillee magaalaa Muskaayee biyya Jarmanitti argama. Bakka awwaalcha ishee waggaa waggaan namoota daawwannaa akkasumas seenaan ishee dubbisu muuziyeemii taasifameera. Oromoonni biyya Jarmanii jiraatan seenaa Bilillee guutummaa guututti muuziyeemii Puukler kan jedhamu daawwachuu dandeessu. Barruuwwan garaagaraa akkasumas xalayoota bara sanaa barreeffame hunda achitti dubbisuu dandeessanii marsarii yookiin weebsaayitii isaanii www.puuklermuseum.de seentanii ilaaluu dandeessu.